waan tokko godhee dhabama ishee godha jettee jirti jechuudha Sumayyaan. Viidiyoo kaleessaa ilaaltanitti miti akkamitti akka Sa'iidoon Imaaniin jaallatu akkamitti akka haammatu dubartoota kan duraan dhufan hunda ishiillee akkanatti haammatee hin beeku. Hayyuu ishee dingilii ishii isaaf kennite illee jechuudha. Durbummaan hayyuu kanaa fi Sumayyaanuu sagalee ta'aa jirti jechuudha. Deebi'uu qabattee jechuudha. Isheeyyuu barakiinaadhaan ishee of hiiktee garaa ishee qulqulleeffatte hayyuuyyuu Sa'iidoodhaaf jettee akkanatti guyyaa tokko haammatee hin beeku bara. Isheetu haammata yaadattu yoo ta'e hayyuutu haammata hayyuutu itti rarra'a. Sa'iidoo hin haammata malee hin haammatu. Ishee kana garuu ofii haammatee of jala kaa'ee gaafa sarpiraayizii akkatti ungatu argitaniittu yenee qoonjoo jedhee akkatti ungatu jechuudha. Sumayyaan homtuu akkatti ungatamteetti natti hin fakkaatu anaan. Sumayyaan akkatti haammatamteetti natti hin fakkaatu viidiyoo keessatti jechuudha. Barashiitti. Amma garaan namaan aaru garaan hin aarre maalii dhadhan garaan xiiqii hin qabne jechuudha. Sumayyaan keessan xiiqii keessa galteetti jechuudha. Amma maal gooti? Mana sana ammaa dhaqee buna dhuguun kun oolu hin gaddeetti akkuma qoosaatti. Amma immoo hin gahe sakaleessa argite immoo Imaanii dhabama gooti. Imaaniin dhabama godhuuf taa'aarti jechuudha. Eenyufaa hojii walii galtee isheen amma eenyu ofitti qabdee seetan hayyuudhas ofitti qabdee hawwiis ofitti qabde. Jarri kunii lamaanii amma Imaaniif diina ta'anii jiru waan ta'eef Sumayyaadhaan immoo fira ta'u. Diinni diina kee fira kee akkuma jedhamu. Achi yoo hawwii fi hayyuu faana walii galteetu Imaaniin dhabama gooti. Hawwiin maal jechuudha? Shugguxii adda ishiitti naquudha itti eegaleessa. Yeroo dhageessanii yoo ta'e kana shugguxii adda ishiitti naquudha Imaaniin jechuudha. Hayyuun immoo hin cicciniinnatti darbattee gattee dhumarratti jechuudha waan ishiin goota argitanitti. Ijoolleen kun lamaanillee balaa buusaniiru. Hawwii fi hayyuun illee jechuudha. Hawwii fi hayyuun Sumayyaan harka keessa galfannaan amma waa isaanii deeggaraarti bakka. Isaanii deeggaraarti waan ta'eef jara faana walii galtee mana sana immoo naqxi. Gaafa dhaqxu ani hin beeku. Akka gaafa hayyuu mana hayyuu dhaqxee akkasumatti ilaaltee baate isinitti hin fakkaatiin. Imaaniin durumayyuu yoon Imaaniin argee waan ani ishee godhu iyyuu hin beeku jetteetti. Kanaafiyyuu Sumayyaadhaaf immoo diinni tokko faana eenyudha? Imaanidha. Dura jechuudha. Waa'ee hayyuutoo hin taane Imaantu diina ishiiti. Kanaafuu Sa'iidoo faana dur wal beeku akkuma jette dur wal beeku. Dur wal hin beekan yoo ta'e maaliif hayyuutti akka kana hin taanere? Maa hayyuutti hin safassafamnere? Sanuu Imaan jechuun akkoo gajaraatti yaastee qoncoraatti yaastee danqaraadhaan Sa'iidoo butte jalqaba jechuudha. Dhufaatiin ishii. Isaan kun duruma akkuma Sumayyaan jette dura wal beekuu muudiidhaan immoo hawwii muudii irratti qabatanii hawwii daarii qabsiisan akka isheen jara gidduudhaa baatuuf jechuudha. Durayyuu adeemsa isaan adeeman. Kanammoo Sumayyaan bira geesse jirti. Bira geeraa jetti. Adeemsa isaan deeman hundumaa nan beekaa. Hawwiin hin beektuu fuulduruma ishee haasofte isaan muudii qabatanii isaan dura walii galan hin beektuu fuulduruma haasofte. Kanaaf shawwadamte isaan dur wal beeku jette. Mucaanis kanuma isaaniiti jette. Hayyuun illee kunoo ragaa baarte jechuudha. Mucaa Sa'iidoon akka qabu Imaan irraa jechuudha. Mucaan sun akka kan Sa'iidoo fi Imaan ta'e garuu dhoskanii hambisan isaan wal beeku. Garaan isaanii wal beeka waan ta'eef maaf gadi baasanii maal jedhanii dubba ture. Kunoon ta'u haraama jedhamoo. Kanaafiyyuu hin dhoskani. Kanadha. Innaa Sumayyaan keessan jechuudha amma ciniinnattee kaateetti. Sumayyaanii yeroo dubbattu akkuma qoosaa dubbatti malee bu'aan dubbattus kakachaan dubbattus. Isinii galeera. Ani immoo akkasii yoo hin taane taa'aaqa na eegaaqa jetti. Kolfaa haasofti garuu waan kolfaa dubbatte sana hinuma raawwatti. Iddoo hundumaayyuu jechuudha. Kan mana hawwii mana hayyuu birannaa dhaqxe illee hayyuu bira guyyaa tokko immoo naa eegdu jechaadhuma turte
Garuu kachannan manuma ishee dhaqxe. Eenyuun qabattee keessa beekaa qabattee jechuudha. Mucichi jiraayyuu amma kan Sumayyaa gargaaru sun isa qabattee. Amma immoo eenyuun firoonfatti seetanii Ayyuu Hawwii jara kana firoonfatteetu qaxqax jetteetu mana dhaqxee silaa imaan keessa namni hundumaarra balbala banaa oolti. Nama dhaqe hundumaayyuu nama Sa'idoon fuudhu immoo hundumtuu balbala namarraa bana. Hawwiin illee banaa turtee Sumayyaarra balbala bantee maqaan ishee eenyudha Roozaarra balbala bantee hundumaa bana nama Sa'idoon fuudhu. Kun immoo salphaadha waan ta'eef Sumayyaanis dhaqxee balbala bansiistee hin kaaksiiste jechuudha. Sumayyaan dhufnaan Ayyuun waa beekti. Sumayyaan si arginaan si ajjeesti. Sumayyaan kana qulqulleeffannaan ani hin beeku dhabama si gootii jetteettiin. Waa malee immoo kana hin dubbanne. Waa malee dhoqqeen abidda bira hin dhufnee jedhan. Waa malee manneen aaruu jedhan. Ayyuun kun waa malee akkas hin dubbanne. Waa wal jalaa qabu. Ayyuu fi Sumayyaan marii wayii qabu jechuudha. Maaliif jaartii Sa'idoo dura waan ta'eef isaan walii galu amma fira walii ta'u walitti aanu. Eenyuun miidhuudhaaf ishee Sa'idoon amma fuudheef jalaa qabu kana miidhuudhaaf isaan fira ta'u jechuudha. Isinii galeera. Kanaafiyyuu Sumayyaan keessan amma sirriitti garaas kutatteetti amma garaas jabaatteetti eenyuufuu hin iltu. Akka Sa'idoon maal jedheetan otoo Sumayyaan dhufteeyyuu imaan ishee jalaa hin turtu jette. Imaan ishee jalaa hin turtu jechuun hin sodaattu maalis hin jettu baqa noormaaliidha. Hawwii fi Ayyuun imaanii sodaachisuudhaaf ati maal jedhanii fi itoo Sumayyaan ijoollee fiddee dhuftee jalaan turtu. Ani ijoolleedhaafuu naman qaxara malee. Naman qaxara ijoolleedhaaf naman qaxara malee imaanumaan guutu imaan sadarkaa tokkoffaa qabattee jirti. Kana Sumayyaan kana na dhageessu gaa isheen nu dubbatteetti isiniin jedha. Nannaqeen buna dhuga mana sanatti etteetti isheen buna dhuguu dhaqxi too hin taane waan gootu godhuu dhaqxi. Kanaaf imaanii jechuudha. Walumaa galattuu imaan keessanii yoo jabaattee of eeggachuu. Yoo jabaatte ofirraa eeguu jaroota kana sadan ofirraa eegu. Ayyuus ofirraa eegu. Hawwiis ofirraa eegu. Sumayyaa sadarkaa tokkoffaatti ofirraa eegu. Isinii galeera. Innaa Sumayyaa waa'ee bareedina mana sana waa'ee meeshaa mana sanaa garmalee ganan gootee asooftee gara miiliyoona tokko ol fixeera. Baay'ee waan achi keessaa hunduu haaraa kwaalitii gatii mi'aadhaan bitame waan ta'eef miiliyoona tokko oliin itti baaseera Sa'idoon jetteetti waan ta'eef birriin kun illee ishee gubeera. Kanaaf imaan waan hojjettee itti fidde tokko illee hin qabdu yoo dhugaasaa dubbannee waan tokko kana eengada dhufte imaan si jammar. Waanuma achi baajata qabdu sin qabdu waan hojjettee sin qabdu lafaa waan kaastee sin qabdu waan ta'eef Sumayyaatu aarachuudha. Waan lafaa keessa Sa'idoon as ga'e Sumayyaa wajjin waan ta'eef kan aaru kan boba'u Sumayyaadha waan ta'eef Sumayyaa taalaa lama. Akka kanaan dura musaafira fakkaattee isin dhaqxitoo hin taane balbal jettee ibidda baattee dhaqxe. Ibidda baattee dhaqxee imaanii ishee amma Sa'idoon naggasiisee mootittii mana Sa'idoo keessaa taate kana jilbeenfachiistee tuunaan jedha. Yoo isheen hin jilbeenfachiisin. Isheen immoo maa ittiin gadda beektu yoo haati mucaasaa kun Sa'idoo gattee hin bannee na ilaalaayyuu jette. Sa'idoo gattee yoo isheen hin banne Sumayyaan maal jette naan jedha jette. Kanaaf immoo kan sababa ta'u eenyudha? Sumayyaadha. Sumayyaan dhaqxee jilbeenfachiistee doorsistee waan baay'ee gootii sodaa Sumayyaa achii baddii jechuudha. Gattee baddinidhaan kanadha. Kana akkana fiilmii irratti hojjette jechuudha Sumayyaan. Anyways isin maa itti yaada keessan?